Ashama harka fuuni nageenya waaqayyo fi araarri waaqaa bakka lafa isin jirtan iddoo isinitti argamtanitti nageenya waaqaa isiniif haa baay'atu. Obboloota koo maatii koo warroonni taatan hundumti keessan akkam nagaa jirtanii ani nagaa godha galannii fulfinni waaqayyoof haa baay'atu. Isinis akka nagaa fayyaa taatan abdiin qaba. Isin jechuu barbaada warroonni maatii keenya hin taane maatii keenya ta'uu hin dagatinaa sheer laayik subscribe gochuudhaan kara chaanaala keenyatti dabalama walaa jajjabeessinuu walaa guddisnu jechuun dhaamsa kan godha. Itti aansuudhaan immoo wanti ani har'a qabadhee dhufee dhugaa dubbachuu fi waan jedduu kana keessaa deemaa jiru waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Ilmaan Oromoo ogguma oggaadhanii wantoonni garaagaraa mudata jechuudha. Oggaayyuu hin eeganii dhugaa dubbachuu fi biyyoota guddatte keessatti namoonni beekumsa qabanii namoonni beekadha namoonni hayyuudhaanii biyyoota guddatte biyyoota Oromaa keessatti namoonni beekanii hayyuu ofii abbaatu jabeeffata ofii wal jabeeffatu jechuudha. Namni beekanii dhugaa dubbachuu fi gargaarsa addaatiif taasifamaa fi kabaja addaa qabaa jechuudha. Garuu biyya keenya san keessatti namoonni beekumsa qabanii akkasumas namoonni maallaqa qabanii abbaa qabeenyaa gaafa ta'anii gaafa hojjetanii dadhabanii dafqa isaanii of harkaa qabaatanii gaafa isaan beekamtii argatanii beekumsa isaaniitiin iddoo guddaa gahanii gaafa nama caalanii murtoo du'aatiitti irratti kennamaa jechuudha. Maaliif nama caalee maaliif guddate maaliif guddatte ilaalcha akkasiitti baay'ata jechuudha. Biyya keenyatti dhugaa dubbachuuf taananii waan baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Biyya keenya keessatti namoota akkamitti jaalatamu osoo jennee namoota homaayyoo farkaa hin qabne namoota beekumsa wayii hin qabne dubbatanii waan tokko fooyyeffachuu hin dandeenye namoota mirga isaanii hin falmanne namoota ashkara yookiin garba ta'anii isaan jalatti hojjetan warroota akkasii barbaadu jechuudha. Biyya keenya san keessatti waaqayyoon nagaa haa buusu. Of eeggannoo taasisuunis baay'ee gaariidha. Asumaan immoo itti obboleeyyan keenya aartistoota bebbeekamoo jechuudha. Caalaa Bultumeetii fi Indaalem Gosaa waaqayyoon baga isin oolchee isiniin jechuun barbaada. Waaqayyo oolchaadha. Namni tokko ni karoorsa malee kan galmaan geessisiisu rabbiidha. Uumaa isaati kan isa uumedha jechuudha. Namoonni tokko ni ajjeesna jedhanii gaafa karoorfatanii ajjeesuuf kan deeman san dhiisamee namni ajjeesuuf deemu sun ofii kan mul'achuu danda'a jechuudha. Sababni isaa gaafa guyyaan namaa hin geenye namni murtoo dabarseedha fi meete baga waaqayyoon isin oolchee ammallee mootii waaqayyoon Oromii keessan haa dheeressu warroota diina keessan immoo itti dhabamaa taasisu jechuun barbaada. Maaliif namoonni saba isaatiif quuqama addaa qabu namoonni Oromoodhaaf jedhee falmatu ofii qofaaf osoo hin ta'in saba isaatiifidha kan inni mormatu jechuudha. Kanaafiyyuu nama saba isaatiif mormatu akka inni addunyaa kanarra hin jiraanne gochuu dandeenya jedhanii warroonni yaadanii ofumaa isaaniitiyyuu dhabamuu danda'anii jechuudha. Hojii rabbi hin beekanii namni tokko kan lubbuun isaa darbu yookiin kan bo'achuu danda'u gaafa guyyaan isaaf qabame sun dhumee jira addunyaa kanarraa ni deemta gaafa jedhame deema malee namni karoorsa fi miti kan deemamu namni ni ajjeesna jedhame fi miti kan du'u jechuudha. Namni itti karoorfamee ni ajjeesna jedhanii urmii oggaa dheeraa jiraatan hedduu jiru. Garuu yommuu ni ajjeesna kan jedhanii warroonni karoorsa suni kan du'anii addunyaa kanarraa badanis immoo danuu ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu namni tokko karoorsa fi miti kan galmaan ga'uu danda'u gaafa waaqayyoon galmaan ga'eedhaaf kan galma ga'uu danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu waaqayyoon isin haa eegu hundumti keessanuu akka amantaa qabdaniin waaqa keessan karadhaa waaqayyoon biyya keenyaaf nagaa haa buusu. Yoo biyyi teenya nagaa taate nullee nagaa taana. Yoo biyyi teenya nagaa taate nagaa taane biyya keenya keessatti hojjetanna. Maaliif sammuun namaa dhiphinaan guutama jechuudha gaafa biyya keenya keessatti wantoonni garaagaraa mudatu. Garuuyyuu namoonni tokko tokko Oromoo ta'anii kan Oromoodhaan ofumaa walirratti duulan hedduu jiru jechuudha. Caalaa Bultumee ajjeefamuu qaba du'uu qaba haaduu warroonni jedhanis jiranii dhugaa dubbachuu fi rabbiin laphee keessan banaa isiniif haa godhu isiniin jechuun barbaada. Hundumtuyyuu wanta dalagaa oolu gocha isaa waan inni raawwachaa oolu kan beeku rabbii tokkicha jechuudha. Namni raasuma taa'ee murtoo tokko murteessuun baay'ee wanta nama saalfachiisudha.
waan immoo rabbiidhaniinis walitti nama buusudha jedheetan yaada jechuudha. Uumaa keenyaniinis walitti bu'uun hin barbaachisu. Maaliif wanta inni raawwate isaa fi rabbii qofaadha kan walitti beeku malee warroota miidiyaa kanaa miti jechuudha. Wanta isin argitan hin jiru. Kanaafiyyuu waan tokko rabbi irratti kennanii dhiisudha malee akka waan arganii wayyoo ijaan arganii mormuu waan jiruudha. Aaruunis waan jiruudha. Dubbachuunis waan jiruudha jechuudha. Kanaafiyyuu Oromoon tokkodha jedhameetuma kan falmatuudha. Warroonni hayyuun warroonni beektonni Oromoon tokko nuti tokko jedhanii falmatu malee gandaan wal qoodanii falmatan. Dhugaa dubbachuuf taananii haceenii shawaa keessatti haadhalatu malee shawaadhaaf jedhee falmateetii miti kan lubbuun isaa dhabame. Oromoo hundaaf jedheetidha kan dhala isaa gatee deeme. Kanaafiyyuu kutaadhaaf waliin qoodina. Kutaa fi amantaadhaan waliin qoodina. Wal qoqqoodu kanatu iyyuu kana fida sila ta'eefi tokko taa'atti waan isinitti dhufe falma addaa isiniin jechuun barbaada akka yaada kiyyaateetti. Kutaa fi amantaadhaan wal qoodnee waan hedduu dubbachuun gaarii ta'anatti fakkaatu. Amantaanis kan nama dhuunfati. Oromummaan immoo kan walittidha. Oromummaa kan siif kennu namaa miti. Kan nama ganamaati malee kan namni naaf hin kennine namni narraa fudhatu jechuudha. Naaf hin kennamne narraa fudhatan namni narraa fudhatu hin jiru. Ati Oromoo miti sunaan jedhanii ani Oromoo ta'uu baachuu hin danda'u. Maaliif kennaa ganamaati waan ta'eef saba biraa ta'uu hin danda'u jechuudha. Oromoodha Oromoo intala Oromooti Oromoo irraa erga dhaladhe kennaa ganamaati sila ta'eefi namni namarraa fudhatu hin jiru. Kanaafiyyuu waliin nyaachuurra waliin nyaachuu